uffata akkasii uffadha shiitii uffadhaan isaan eegu abbaa manaa koo maaliif gaafa ala wal galu gammachuu argachuu qaba even hojii isaan gafitu taarifatee na bira ufuu qaba ana argachuudhaaf arifachuu qaba mana isaa jaalachuu akka danda'u gootee dubartiin uumamaan abshaala waan taateef akka mana isaa jaalatu akka mana isaa hin nuffine gochuu qabdi uga waa dubartoota muslimaa argitee jiraate manatti babbareedu shoori ዘይጂ በቃ ተነሺ እንዴ ረጅም ሰዓት ታሰርቻት መስለም እጆ እንዴ ተነሺ እንዴ እንደምትሞጣ ዙሪ ዙሪ እስኪ ዙሪ ተይኝ እኔማ ትቸሻለሁ ሂጂ ግቢ በቃ አንቺ ጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ ሁለተኛ ስሜ እንዳጠሪ በዚህ አናትሽ ነው ወዮ አዩ በረኪና ሱመያ ክሎሮክሲ ውይ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከወጀምሮ ተበጃለ ተምቶ ታለ ጃፈር ከም ነጋ ፈያ ጅርተኒ ነጉማ ነጋ ከሰኒ ነገኒ በጣዳ በግነጋ ታተኒ ዱራን ዱርሴ obboleessa keenya kadir martuu rabbiin afiyaa isaa haa deebisu rabbiin isaa haa fayyisu inshallah dhibee isaa tazambii isaa irraa dhiitee qulqulleessee fayyu rabbiin isaa godhu itti aansuudhaan immoo ijoollee suudii keessatti dararamaa jirtu kan bofaan nyaatamanis kan waa hunda godhanis rabbiin itti araaramu kan lubbuun jiran immoo rabbiin isaan haa teessu mucattiin tokkolleen kaleessaa imbootti hulaanatti cufanii natuma oolanii natuma bulanii waan godhu hedamoji ulana cufanii jette wallahi akasitti booti jechaadha subhanallah kam mana hidhaatti dararman hangate erga mana hidhaatti ba'ani mana nama keessatti le mana jaraa keessatti le dararamani obbileewwan kiyya yoo dandeettan jecha fira biyya ambaa dhufuuf deemu fira keessan maatii keessa yoo dandeettan dhorga akkani biyya ambaani yoo dadhabdanis du'aa godhaaf garuu mallaqaan gargaartanii biyyaan baanuufin ani wallahi abbaa fedhe haatoo mallaqa kiyyaan gargaaree akka inni biyya ambaa deemu keessattuu xalabaan akka inni deemu in eeyyamu hin gargaaru sirratti osoo dararaa agana ga'u kana ija kiyyaan argu an ibiddatti maatii kiyya yookaan fira kiyya hin fidu wanti galee haa galu waan fedhannaan haa jedhani isin nama badduudha isin nama maaliidha waan fedhanii junaan haa jedhani hin fidu asumaan kana geesse kana ajaa'ibsiisee diraamaan Saidoo fa'aa kuyyoom dhaabbata diraamaan Sumayyaa fa'aa kuyyoom dhaabbata maaliif jennaan amma diraamaa ka ta'e beeynee jirra subhanallah nama kana doolaarri yoo macheesse kan nama godha jechaadha diraamaa ka ta'e beeynee jirra innu beessee jira diraamaa ka ta'e fakkeenyaaf engadama ayuni by the way video si kan Facebook irratti arge ani jaarsakiya uffata ala oolun san uffata kasi sanin isan eegu maalixisiyo jetti ani kun karoora bareedaadha garu jaarseen yerumteetti akasi bareeda yani bareeda garu jaarsi esri Saidoo nimma jaarsa miti kijiba kun drama nuradda lagani eshi hata'u isi biraha kunu Sumayyani mashallah manuma isaaniitti dhufte meelalaka Saidoon Yamanitti deebi'ee dararamaa jira Sumayyaan manuma isaaniitti dhufte manuma isaaniitti kaameeraa dura kaayanii beeksisa hojjanna jedhanii akkasitti hidhanii harka gara duubatti hidhanii ayyuu eebade wallahi kijiba kana buni immoo garaan hiine harkumaa fi luka hidhanii by the way dramichi dramaadha haa hojjetanii drama kana keessa taatteen uumame yookaan kana baqa akka wanni jedhu tokko irraa hubadhe maal hubadhe tokkofa Sumayyaan akkanatti yoo laalu waan garatti waa qabatte fakkaatti Allahu a'la wa a'lam lammaffaa immoo namni nama hidhuu deemu kophee akkana dirate uffata akkana dirate maashaallah jaaketti dheeraa kan dirate fistaan dirate no naate sila odoo dhugumaan hidhuu hedde odoo dubbiin dhugaa taate jechaadha osoo dhuguma masaanuu taatanii namni kun na taaggalallee waynaatti utaalallee jedhanii sodaatanii
uffata nagaa diratan jecha malee kophee akkasii amma kophee sneakerii waan xankaarraa jecha waan fakkaatu waan fiidullee jalaa ba'uu dandeettu tokko san godhanii inni tokko kana inni lammataa Allahu a'la wa a'lam garuu buniini dhuguma fincaanuu akkana fakkaatetti yooma isii hidhan sanii yoo laaltanii harkasii akka mucayyoo kaan ittiin garaa wajjin walitti harkasii duubatti hidhan harka bunii duubatti hidhanii ammas luka addatti hidhan aayyuu immoo akkasiin hin aayyuu sana kamidhanii aayyuu barakiinaa harkasii duubatti deebisanii duubatti achi hidhanii tolchanii wanni jedhan jechaadha lachuu gara makanarra achi gara duubaa tokko laphee tolsiisanii tokko garsi garsiisanii gara duubaa hidhan garuu sanoo akkam godhani bunii san isiisanii tokkumaan hidhan harka jecha harka gara duubaa yeroo tokko hidhanii achi booda mootu gara asitti gara fuula duraatti jechaadha inni dhabne isii garaa isiitirra luka isii hidhan jechaadha haaduma darree wayii fidanii lukuma isii hidhanii kazaan isiin والله أنا أقول سيسجل كل كذان يسين موتو الله أعلم كابيكا كلمة يعني ملنا كان فنش أفتف رفتي أصون تاني يوكان صلاتي أصون تاني واجرتك أباتون أرتو يو كفنش أنتو يو فنش أنكتو يو فنش أنتو بعدين بيكو أكملت جتة مالف جتة يو جتني دبرتين ألفا فنش أنك أباتشون دندسو abadan jechaadha fincaan qabachuu hin dandeettu tarii viidiyoo kana waraabuuf isaanii sa'aatii dheeraa faa turanii ta'a yeroo sani fincaan ofirratti maaliif jennaan hin fincoofne jechuufi yoo dhumarratti harka hiikamee gara wanni jettu na jalaa gori jetteeni gara manaa deemtu fuullisii kayoo duraa caalaa muluu gurraachatee jijjiirame jecha baay'ee aarteerti ittis dhagaame tokko kana yawsaan diraamaadha ka hojjetanii inni kuni fakkeenyaaf ani barumsa sirraa maal fudhatan beekanii obboleewwan kiyya yeroo ulfa garaa qabdanii waanuma feetan godha fincaan amma waan nama qabuuf hamma maralleen fagaatanii ammas of eeggannoo godhanii kana inni biraa mootu kan dhuma kan akka malee yaani akkam isiniin haa jedhu astaghfirullahi lazim akka malee na kolfisiise xiffii sumayyaani ayyutti kennite xiffin sun amma dhugaa xiffiidha akkana namaa kenna dhuga amma saanuuti jettana duuba dhooysan itti heerumte abbaa jaafee arge xiffi magattii tanaatti kenna maaliif jennaan kana caala waan dhawnutti fakkaata inni biraa immoo maal jettee አሳዛኝ jettee ni beektanii አሳዛኝ garaa nama nyaatta jetteen subhanallah ani jaartin abbaa warraa kiyyatti ana duuban dhooysaadhaan itti heerumte takka akkamitti ani jechaadha akkamitti itti dhiisee yookaan immoo xiffii matakkatti saniin dhiisa hanga ilkaan isii nyaadhutti gaa malee ilkaanuma kanaan hanga isii cicciradhutti gaa maaliif beeytanii fakkeenyaaf jechaani fakkeenyaaf ofumaa fudhu nafa dhiqachaa jira osoo nafa dhiqachaa jiru jaarsi kiyya jaarti biraa hin qabaami itti aasaa maal jedha osoo beekaka osoodha rabbi natti ergini hagam aara amma isiin jaartin tun itti heerumtee akkasitti waliin kolfanii taphatanii maal jedhanii haganuma xiffin dhooftee dhiifti asaazzaanyi jetteen argitan akka diraamaa ta'e wallahi osoo dhugaa taate mataa sanirraa gadi hin cirtu irraan haaddu jaarsasii jalaa fudhattee itti heerumtee akkasisii gootee wallahi kazzaabiin ummata doolaarri mataa macheesse akka nama aarsanitti akkasan obboleewwan kiyyaa yeroo garii nuti yoo diraamallee hojjennu yoo dheerate baqa aallarra wanni kun diraamaa ta'uu isaa erga beeyne tani biizinasii waan ta'eef
amantana guyyaa meeqa akkas yoo laalan jalatti gaddarbaa maali jechuun mallaa jala gaddarbee maali ta'e garuu wanni afaan isaaniitirraa baatu hanga ammaa kijibanii hanga yoomii immoo nu kijibuu edan Sumayyaan akkas taatee ayyoon akkas taatee ayyoon akkana gootee kanaafuu obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo yeroo garii kijiba kanaa jechaadha. Kijiba kana yoo kijibanis kijiba akkanatti ifa ba'e kana kijibanii miidiyaa irratti chaanal ofii guddifatuu fi maaliif wallahi idabbiraal. Dhugaa isiniin jedha idabbiraal. Amma fakkeenyaaf አንቺና ሰኢዶ ናችሁ እንጂ አብሮ አደግ እኔ ምን አገባኝ እንዴ እሷና ሰኢዶ እሺ አብሮ አደግ እንበል አዩን እንደዚህ ስታዩት ማለት ነው የመከነተ ይችላልተን ነማ ሰኢዶጂ ኡምሪ ወልቂጣ ፈካቲ ነማ ሰጂ ጉዳት ፈካቲ ሰኢዶ ጀቹን በርነማ ጉዳዳማ አሪባሴ ዋኑ ሙፍቀቀቡ ፎካን ቢያን ባጅሩ ፈከስተ ኤመሌ osoo biyya keenya keessa jiraatee akkanaa miti kanaafuu namni tokko akkanumatti calliseetuma bakka yoo kijiba kana itti xiccituuf amma maal ta'ee akkas ta'e bakka ajandama kana ummatuuf rabbiin nu haa qajeelchu wallahi baay'ee nama aarsa baay'ee nama jibbisiisas alhamdulillah